kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam jirtanii nagaadha. Nu nagaa keenya galata waaqayyo. Tanii akkam sa'aatii kana geessanii jirtu isin jedhanis yoommaa fi nuti sagantaa qabannee dhufnee isiniin geenya jechuu barbaade tanani waan qabannee dhufne ka daawwattoota keenya geenyu gaafii nu gaafatanii fi maal akka jiru maal akka deemnu deebii isaanii haa kennu jechuu barbaade. Tole kabajamtoota keenya jalqaba irratti isinirraa bannee samuuna kana hin babbannee dhiifamaa isin jennaa haaluma hojiitti wal qabateeti waan biraatiif miti. Akkuma nu argitan nagaadha galata rabbii isiniin jechaa asumarraan immoo baga itti isin gahee amantii musliimaa iidi mubaarakii isiniin jenna. Egaa namoonni hedduun gaafii nu gaafattaniirtu namoonni hedduun yaada qabdan hundumaa nuuf qooddaniirtu isaasan keessaa obboleettiin keenya tokko yaada ijoo tokko nuuf qooddee tarii yaaduma naaf haa kennaniifis ta'uu danda'a yookaan immootu mee maaliifuu deebisaa qabannee isinii dhufnee jirra jechuudha. Gaafii isaatis irra caala kaa dubartii irra dhiirumatu waan alaa kana muuxannoo qabaa mitiidhe. Saniif jedheen abbaa miliyoon of cinaatti fidee dhufe jechuudha. Kana fakkaata gaafiin ishii akkana jedha. Gaafii ishii dhiyeessi. Ani kaaree meetirii ani kaaree 200 qabaa saarbisii kilaasii meeqa anaa ijaaraa maaloo gaafadhu yoo rabbi jedhe biraa dhufuun eegalaa fanii ijaarsa jechuudha. Ammatti 500 harkaan qaba ammas hojjechaa jira garuu na sodaadhee eegaluu siisii jettee jirti. Wanni ishiin gaafadhuuti natti mijette kaaree meetirii 200 meeqa kaaree meetirii 200 irratti kilaasii meeqa saarbisii kilaasii meeqati na ijaaruu danda'a jettee isa kanarratti mee muuxannoo qabdurraa yaada qabdu yookaan immoo kaaree meetirii meeqa akka gahu qoodiif jechuudha. Ilaa asirratti amma ishiin kun salphaadha. Amma kaaree meetiraa 200 hin qabdi. Qarshii immoo amma ijaarsa hin jalqabne jechuudha isheen. Qarshii 500 amma lafaa qabdi. Ammaa fi kilaasiin ishiin barbaadde kaaree meetira 200 irratti jechuudha. Manni L kan ijaaramu amma akka kilaasii 4 ijaarrattee jechuudha. Kilaasii 4 ijaarrattee achirraan immoo deebistee waan hundaa buufattee saarbisii fakkaattee saarbisii barbaadde ishii walumaa galatti. Yoo ka kilaasii onnoon L saarbisii waan deema jechuudha. Saarbisii ta'eetuma kilaasii kutaadha. Kutaa qaba. Kutaa erga barbaadde kutaa akka abbaan barbaade jechuudha. Ijaaramee inni deebi'ee muka bittaa ta'ee dhagaa buusaa ta'ee biyyee buusaa ta'ee girfii ta'ee waan hojii ta'ee hundaanuu qarshiin kun erga qarshii kana lafa kana jechuudha. Bittee kan lafaa qabdoo ta'e bittee lafaa qabdiitti amma namni kun lafa erga bittee lafaa qabatte qarshiin kun qorqoorroo hidhee haxirii hidhee sarraatanyaa hidhee qarshiin kun akka kilaasii 4-5 ijaaraaf qarshiin amma jiru kun homaa waan sodaattuuf hin qabdu kan. Maaliif fakkeenyaaf muka mukni as jira mismaarri as jira qorqoorroon as jira harki namaa as jira isaa herreegameetu amma fakkeenyaaf harki namaa jira nu dursa munni bitaa munni kan bitamullee akkuma 30ti munni amma kan gaba mana kan akkuma 30 hin bitti deeftee immoo achirraan fe'aa jira fe'aanis hin jira deeftee immoo dhagaa buusaa jira hidhaa jira sarraatanyaan jira mismaariin jira waan hundaa ta'eetoo qarshiin kun irree keessa ogal 500 mana kilaasii 4 fi dallaa wajjin hin danda'a. Hin danda'a. Wanti shakkitu hin jiru. Kana fakkaataa namni qarshii hagan harkaa qabu immoo qarshii qabaatee taa'uur wanta ittiin hojjetee bakkaan qatisaan irratti dhaabee ta'u itti deebi'ee wanta hojjetee immoo achirraa waan jirutti fufuu isaa wayya. Kanaafuu obboleettii keenya sodaatiin qarshii xiqqoo hojjettee hin tuffatin. Maaliif jennaan amma yeroo ammaa kana keessatti qorqoorroon luukiin takka 630 jechuudha. 630 hoggaa har'aa yoo fudhanne yookaan
jumanani haxirii san keessa yoo kan yaadatan ta'e meeqa ture 600 ture amma yeroo san qarshii 600 ture 630 dabaleera jechuudha ji'a kana keessatti deebisee immoo kan gaafa dallaatti jira inni kan dallaa kophaa ni qannasa inni kan dallaa manaaf hin ta'u walumaa galatti kan dallaa kanuma dallaati birri 100 akka qofa jechuudha kanarraa qannafamu maal siin jechuu barbaade sanan obboleettii kiyya tokkoffaa irratti mismaarii ilaaluu dandeenya. Mismaariin guyyaa guyyaadhaan dabalaa deema dhugaa dubbachuuf qorqoorroo irree kan nama nyaatu mismaariidha jechuudha. Mismaarii kana yoo amma yeroo ammaa kanarraa eegaltee maallaqa amma ol kaawwattee qabdu kanaan yoo hojii hin eegalini booddee fakkeenyaaf hoo maallaqni keessii dabalee akkasumatti wanni bittus hundi isaatu dabalaa deema jechuudha. Guyyaan har'aa boruu miti. Har'a kan qabduun itti fayyadamtee borumti immoo haala saniin boru waan argattu san waan birootiin waasii hanqateen guuttachuu ni dandeessa jechuudha. Yeroo baay'ee maallaqa xiqqoo qabna irratti nuuf dabalamtu jennee gaafa teechisne maallaqni keenya sanii bakkuma san ta'a. Ta'echuma bakkuma san ta'a garuu wanti nu godhachuu barbaannu nu jalaa ol deemaa deema jechuudha. Gaafa nu maallaqni keenya iddoo san nu gahe wanti nu hojjetachuu barbaannu sunillee maallaqa keenya sanii ol ta'e jechuudha. Akkasumatti hafnaa jechuudha osoo waan godhatin. Kanaafuu akka yaada mataa kiyyaatti osoo akkuma abbaan miliyoon jedhe maallaqa qabduu hojiirra osoo hojjete fakkeenyaaf qorqoorroo osoo bittee muka osoo bittee mismaarii bittee lafa teechistee yoo jechuudha. Tariiti namni si jiraate nama bira bakka namni siif eegu wayii godhatte birraa dhufu sana eegalte gaariidha. Akkasumas immoo muknis dabalaa deema sii galee mukni har'a kanchi takkitti meeqa yoo jenne mee abbaa miliyoonitti kanchiin tokko amma dhuguma mun immoo amma katamaatti kan ta'a ijaaramte garuu baadiyyaarraa immoo muka bakka tokkotti bituutu irra salphata. Maal seetanii fakkeenyaaf maagarri sasanuma dhufa inni maagarri amma fakkeenyaaf maagarra irraa kan jechuudha. Maagarra sitti maagarri qajeelaan qorqoorroo ta'u 150 kanchiin 380 aga 350 kanchiinu qilxiin akkasii 80 90 kan marra immoo jechuudha. Amma namoonni akkatti qarshii qabaatanii too teechiftan kun udaa amma jala bittanii too akka bittan teechiftanii ulaagaalee keechan bittee qorqoorroo sa'aatuma kan mismaaris sa'aatuma kan muka sammaa bittanii waan hundaa xumurtanii hojii yeroo tokko jette kaanii kun baay'ee salphaadha. Maaliif immoo namoonni immoo lafa hin qabne warri qarshii qaban jechuudha. Namni lafa hin qabne qarshii qabaateetu harkatti taa'e lafa illee hin bitatiin lafa oduu barbaadu baatee baay'ee bareeda. Maaliif seeti irra caala amma namni lafa bitee irratti ijaaru sun baay'ee prosesii guddaa qaba. Maaliif namoonni baay'een jechuudha namoonni amma asitti bitan hojjetee qarshii ofii qopheeffatee mana duukii 30 duukii aga 40 manni ijaaramee qorqoorroo rukutamee girfiin garafamee alaan jechuudha. Waalkiin hidhamee qarshiidhaan nasuma bitatee waan jiru sirreeffatee kan itti galchu salphachaa irraa amma isaati. Kuma 500 kuma 600 kuma 700 mana bareeda bitatee ittuma galu bichaadha. Kana namoonni salphatu kunillee salphata. Yeroon immoo lafa bitanii lafa qabaatanii yoo waa erga bitamee lafa irraatee lafti sunillee amma oduu amma tilmaamee gatii guddaa waan ta'uuf ammaaf oduu irratti ijaarratanii baay'ee salphaadha. Garuu ka takka hojiidhaan lama jedhu malee har'a lakki qooyi biriin tuni hanqatti ittaan guutaa ganattaan dabala ugaadhaan asuma keessa immoo kan mudannoo wayii dhufa qarshii amma teechifame kana keessa qarshiin tuni jirti gizee biraataatti guutatiin 50 100 keessa baasutu jira. Wanni kun deebi'ee irra chaatti illee dhufuu danda'a. Kana warra immoo warroonni akkatti harka qabdan oduu har'a boroon hin jenne oduu eegaltanii ani baay'ee bareedaa jedha gama kootiin. Egaa hordoftoota keenya kana fakkaataa nus odeeffannuma qabnurraa fi haaluma arginirraa jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne ta'e wanni nu kaleessa argaa turre har'a immoo bakka san hin jiru. Kanaafuu borus bakka san hin jiru. Kun 500 kun obboleettii kiyyaa kumni 500 kun birrii xiqqaasitti fakkaateen garuu nan jedhaati asitti
iddoon nama jiru kanatti lafa manuma wajjiniinu mana hin laxxafamin mana jalli isaa hidhame waalikiin dhumaate duuki 25 manarra jiraate lafarra jiraate jechuudha. Kaarimeetirii 200 kan ta'e 500 ni bitta jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e birriin kun xiqqaa miti. Birrii kana yoo achi siqeen jammarsiisa jette wayin biti birrii kana teechifadhu. Yoon immoo maallaqa kana akkanumatti qabeen teechisa jette wanti hundi si jalaa guddachaa deema. Fakkeenyaaf osoo lafa bittee teechiste hanga sanii hanga itti qophooftu sanitti birrii meeqa si'atarrafa jechuudha. Tirfii siif qabaata. Kanaafuu maallaqa haala sanii waan tirfii sii qaburra godhattee sanammoo gaafa hojjetachuu barbaaddu san waanuma dura maallaqicha saniin bittee lafa gootisan deebistee gurgurtaa sana booddee tirfii sii dhufuu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala saniin irratti hojjechuun ni dandeessa. Maallaqa qabaataniif qofa miti yoo ittiin hojjetan waan hundu kan hojjetamu. Ani hamma wallaalummaa kootiiti beekumsa qabaadhee san hundaa miti. Akkuma wallaalummaa keenyatti gaafii isin nu gaafattaniif deebii tokko isinii qabannee dhufna malee isin caala beeknee jireenya beeknee miti. Kanaafuu haaluma tokko irraa mudannoof muuxannoo qabnurraa kan kaanee muuxannoo kana isiniif qoonne kana fakkaataa isiniin jechuu barbaade tanani waan dabaltu yoo jiraate. Anis yoo inni dabalin jiru irra guddaan amma kanuma gabaan keenya akkuma beektani gabaan torbaniin dabalamaa deema keenya. Torbaniin amma nuti yeroo jalqaba asitti gallusan dallaa kana yeroo atirii kanaa fi mizmaarii qorqoorroo binne jechuudha. Yoo sani kiiloodhaanuu mizmaariin 200 ture qorqoorroo jechuudha. Amma yoo argitan nooma kaleechaaf leengadda jechuudha. Asumatti mana wayii kushiina fi homaa ijaarre birrii 350 ta'e. Mee ilaala garaagarummaa isaa gadamal kiiloo takka irrattu. Kanaafuu gabaan keenya akkanatti dabalaa deema. Kanarra birrii 50 ta'e boru gara 100 oliiqaa deema. 100 ta'e gara 150 200 oliiqaa waan deemuufi. Kanaafuu oduurra boru jechuu attanii eegaltanii too yaaddaruma akkuma dabalaa deemuun ittoon hojjechaa deemtu. Kanuma waan jedhanii wanni jechuu barbaade. Tumurtee? Kana fakkaataa hordoftoota keenyaa waan nu dhaggeeffattanii fi hedduu galatoomaa yaada keessan marii baay'isuu yookaan immoo maallaqa qabdan xiqqoodha jettanii tuffattanii teessisuu irra hojiirra oolchutu irra filatamaadha. Isiniin jechuun jaalladha. Akkuma beekumsa hin qabnu wallaalummaa keenyatiin kanuma isinii qooduudhaa fi horaa bulaa deebanayi. Warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatanii sabskraayibii nuuf godhaa nu jajjabeessa'ee nu faana yeroo nu viidiyoo gadhiisne viidiyoon keenya akka isin bira gahuuf sabskraayibii godhachuudhaan nu daawwachuu hin dandeessu. Egaa piraankiin garaagaraa wantoota nama bohaarsanii akkuma noormaalii yuutuubii kamiitu isinii qabannee dhufnaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas immoo odeeffannoo akkanaa argattu. Akkasumas warroonni saamoonni lafa bitannaa nuuf gaafadhu mannis meeqaa jettanii inni kun hundumti isaatu ni jira. Nama ergattanii laalchifattanii akkasumas immoo lafas barbaaddanii manas barbaaddanii nama isinitti dhiyaatu abbaa haa ta'u obboleessa haa ta'u bilbila keenyaa akkuma beektan bilbili kan imoo fi kan waasappii namni faazariitti fayyadamaa jira jechuudha. Garuuti yoo isin barbaaddan ani lakkoofsa kiyya daareektii karaa imooti yoo na dubbistan lakkoofsa koo daareektii isinii kenne lakkoofsa kiyya daareektii saniin maatiin keessan dhufee bootas akkasuma immoo manas yoo barbaaddan ta'e waan hundumaa isinii ilaalanii isinii xumuruu ni danda'u jechuudha. Kana fakkaata.